Imimmaan jaalalaa. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota qophii gola seenaa. Gola seenaa keenya irraatiin seenaa nama jaalalaan miidhamee tokkoon wal isin barsiisaa. Hamma dhuma qophii keenyaatti nu faana turaa kan isiniin jedhu qopheessaan qophii kanaa gola seenaa yookiin Arifee Sheekaatiin. Nu faana turan affeerraa keenyaa. Kunuuna raayyaa. Ilmi namaa dachee kanarratti dhalatee ergas gahee erga guddatee baratee erga baratee hojii qabatee namni kamiyyuu hiree isaa jiraata. Akka hireen isaa murteessitee isa ajajje malee akka ofii murteeffatee hiree ajajuu hin danda'u. Carraa lafa kanarra jiraatu. Kun miidhamaa, kun ni gammadaa. Kun hokkolaa, kun diriirfatee fiigaa. Kun gammadaa, kun yeroo kamiyyuu boo'ichaan jiraata. Kun dhabee, kun argateetiin bashaqee kolfee jiraata. Addunyaan tun waa hedduuf keessa buraan burree qabdi. Asiin gargar baay'ee. Haa ta'u malee dhalli namaa kun bakka itti waliif birmachuu qabuu fi bakka itti waliif birmachuu hin qabne adda baasee wallaaluun isaa ammootu miidhaa hammam akka nama geessisu walirraa hin beekne. Gaafa namaaf birmattuu fi gaafa namaaf birmatuu dhiiftu adda baastee beekuun barbaachisaadha. Namichi asii gaditti argitan kun magaalaa Finfinnee keessatti dhalatee guddatee barnoota isaa digrii jalqabaa injiinaringiidhaan xumureera. Nama bakka guddaa gaha jedhamee eeggamu keessaa isa tokko. Haa ta'u malee akkuma nama kamiitiyyuu mucayyoo takkaan wal baree jaalala eegalanii baay'ee wal jaallatanii dargaggummaa isaanii wajjin dabarsanii jaalala keessa darbanii gaa'ilaaf waliif godhachuuf hawwii guddaa qaban ture. Mucaan intalaa inni ishee jaallate sun maatiin ishee sooressa yookiin abbaa qabeenyaa waan turaniif osoo kanaan jiranii maatiin mucayyoo sanaa biyya Ameerikaa deemuuf akka qabdu murteessanii itti himanii. Koba kamintaa. Guyyaa tokko otoo haala kanaan jiranii magaalaa Finfinnee keessa bashannanaaf yookiin bakka wakii deemuudhaaf osoo deemanii osoo wajjin bashannananii maatiin mucayyoo sanaatti dhufee konkolaataadhaan fudhatanii biraa deeman. Mucicha biraa eega fuudhanii deemanii ergasii isaan deebi'anii jaalalatti illee hin deebine walillee hin agarre. Inni dhuma jaalalli isaanii gammachuun kaleessa dhufee bakka san gahe achi bira hin dabarre achitti kichuu citee laamsha'ee hafe. Isheenis gama Ameerikaa erga deemte namichi kun ergasii kaasee iddoo yookiin bakka isaan lachuu gargar bahanii sanitti hin deebiti laata jedhee eegaatii ture. Hojii isaas hin dhiisee namummaa isaas hin gate namummaa keessaa bahee karaa irratti galee maraatee hafeera. Sammuun isaa miidhameera. Maatiin isaa yeroo baay'ee waan kana isa dagachiisuuf jecha wanti isaan hin goonee fi wanti isaan hin yaalle gonkumaa hin jiru. Inni garuu bakka mucayyoo sana wajjin osoo deemanii maatiin ishee konkolaataan dhufanii fuudhanii biraa deeman san dhaabbatee yeroo hundayyuu ganamaaf galgalatti akka waan sagaleen ishee ol kaastee isa waamtu takkatti achitti marmaaree ishii barbaadaa yeroo isaa dabarseera. Waan garaa nama nyaatu waan nyaatu namni darbatee bira darbaa namatu itti kennaa. Uffanni isaas cicciteeraam. Achuma bulas maatiin isaas isa dhiisaniiru hifatee harka irraa duubatti deeffate. Turtii waggaa 20 booda erga haadha ijoollee lamaa taatee booda mucayyoonis kan gara biyya erga dhufte booda iyyafattee dhuftee gara mana yaala sammuu yoo geessitu inni ofii isaatti deebi'uu hin dandeenye. Sammuun isaa kaleessaa beekumsaan horamtee
barnoota isaa injiinargiidhaan eebbifamee hojiin isaa hojjetaa ture hundinuu hireen isaa karaa irratti isa hambiste. balleessaan siya hanga dheeraa boontu yemmuu natti hin deebi'u takkitti tokkotu. Yeroo namni barbaadutti dhabamanii, yeroo namni barbaadu dhiisutti ammoo, yeroo namni barbaadetti dhiifnee, yeroo namni nun barbaannetti ammoo namaaf argamuun homaa takkallee naman fayyadu. Jaalalaan dulloomus jaalalli hin dulloomu. Akkasumas kan jaallate dulloomaa ta'us jaalalli yoomuu dulloomaa hin ta'u akkuma jedhamu. Nama gaafa nama dhaqqabuu dandeessu dhiiftee, gaafa namni hobbaafatee yoo du'es du'ee, yoo jiraate ammoo namummaa keessaa ba'ee argamuun, birmachuun ammoo bu'aa takkallee namaaf hin qabu. Silaa mucattiin tun hiriyyaa isaatiin akka inni isii jaallatu irraa hafuu hin dandeenye ni beekti. Osoo isiin gaafa san deemus isuma wajjiinii biyya alaa sanis deema. Yoo hafes ammoo isas miidhama jaalalaa keessatti gatee hin deemu, yookiin ammoo danqaa jaalalaa kana keessatti isa gatuu hin danda'u. Osoo isiin jettee namni kun miidhamuu hin danda'u. Garuu gaafa silaa isaaf birmatuu dhiiftee, gaafa silaa isaaf birmatu dhiiftee, gaafa silaa inni namummaa isaa hobbaafatee dhufuun isaa yookiin isa bira dhufuun isii gatii biraallee hin qabu. Maal haa baasuuf dhamaraasuu jette Oromoon. balleessaan siya hanga dheeraa boontu. Amma namichi kun magaalaa Finfinnee keessa jiraata. Maraatummaa isaatti itti fufee jira. Ammaaf ammoo maraataa fakkaatee karaa irra jiraatus namummaa isaa mulqamee, hojii isaas gatee, hireen isaa karaa irratti hafeera. Isiin ammoo jireenya qananii maatii isii faana biraat baatee ilmaan isaa guddifachaa jiraataa jirti. Inni ammoo jaalala isiitiin miidhamee, jaalala isiitiin karaa irratti hafee, hireen isaa ganamaa karaa irratti isa hambiste. Yaa ilma namaa, gaafa silaa birmattuuf, gaafa silaa bakka inni kufee kaastu, gaafa silaa jaalalaan kunuunsitee, bakka inni jaalalaan si jalatti kufee booda lafaa kaasuu dandeettu dhiiste, gaafa inni namummaa obbaafatee, akkasuma ammootu jireenya namummaa keessaa ba'ee karaa irratti galee maraatee hoccuu darbe birmachuu yookiin mana yaada sammuu fiduun homaa gatii hin qabu. Maal haa baasuuf dhamaraasuu. Kabajamtoota hordoftoota qophii gola seenaa, seenaa kanarraa waa barattan jedhee abdii guddaa qaba. Hanga torbanitti seenaa biraatiin walitti deebinutti nagayaan turan affeerraa keenya. Nama nagaa, nama torbanii nu haa taasisu.